الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلين خي خم مسلمة خنديراتي في خندلا غافي قباب دو تكا لبوتي يافي لبوتي سن اللي غافتو وربات غافين سماليتي ودور قمان ربي عليه الصلاة والسلام لفيه لا تيلت له أكمي سمت ميكمي كيبلتا فول خميم كيبلتا dura gaafii tana deebisuu keessatti cufti nama muslimaatu wal dhaba. Akkuma imaanni isaatii fi haala amalli isaa akkaataan jireenya isaa wal dhabuuni namuu deebisaa tana keessatti gaafii tana keessatti deebisaan isaa wal dhabuun ni mala. Fakkeenyaaf gariin nama akka jiru dhufee ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam mana kiyya dhahuun waan guddoo takka waaniif takka qalbiitii irra yaa'in kennaa guddoo duniyaa tana keessatti naa kennamte keessaa tokko waan taateef jecha manni nan keessa jiraadhu kun ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam simachuudhaaf isaan hin malu. Tanaafu wanni nani godhu hoteela keessaa irra bareedaa hoteelaa irra guddaa hoteelaa laalee doormi takka kilaasii takka bareedduu isaa qabee achi keessatti isa simachuudhaa ja'a. Gariin ammoo akki jiru عند في أرقام ربي تو عليه الصلاة والسلام هلاتي يرده خنا لب متيه لقوم سيا وأما ما تكن فكاتي قروا وننا نقولوا يرو مثلا اتخيل فاوتالي مدما ميشالي مناج الجيرو كلام مناج الجيرو وان سلانياتا تلوغا تأفتا هنداه أرقام ربي جار اللي ربي تفع عليه الصلاة والسلام سان سمجو لابجتشا وان هندا وليت ليسو yoon hojii qabaadhe dalagaa qabaadhe baatii takka guutuudhaaf hayyama fudhadhee ergamaa rabbii bira turuudhaan fedhaa ja'a. Inni sadaffaadhaa ammoo namni sadarkaa isaa beeku qadrii ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam beeku maal ja'a. Cufti wanni asii olii dubbatamee kun nyaataa dhugaatii mana tolchuu firaasha afuu meeshaa jijjiiruu hoteela isaa qabuun kuni akka ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam waan duniyaadhaatti yaaddoyne ittiin dhimmamne namni kanarraa beeku duba deebisaansa kanarraa ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam gaarri makkaadhaa dahaa bakka isaa ta'u isarra fidameet maal je lakkii bal ajuucu yawman fa asbiru guyyaa takka beelawee obsuu guyyaa tokko ammoo quufee galata galchuu turanaa wayyaa. Tanaafuu ergamaa Rabbii qeebaluudhaaf waan duniyaadhaa kanatti hedduu yaadda'u kanallee hafiinsarraa dhabumaa wajjiin wanni nammoo ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam ittiin simadhu wantootan ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam jaalatu. Fakkeenyaaf waan akka anaa fi jaartiin tiyya ilmaan kiyya salaata irratti hiifachuu jaartii tiyya ijoollee dubraa tiyya yoonii fi isaan hijaaba uffachuu keessatti hagabaabbatan taate akka isaan hijaaba kana uffatan isaan godhuudhaan cufa waan silaa ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam jaalatu haalawwan gaggaarii irra mallattoolee gaggaarii kaniif ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam irraa jaalatu waan akkasiisaniin qopheessee isa simadhaadha. Amma gaafiin gabaabduun jara sadeen kana keessaa kam taata ati kam kanii fi waan duniyaatiin isa simatu moo waan ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam jaalatu kana qopheessuudhaan kan isa simaturraa taata. Namuu duba deebisa adda addaa qabaachuun ni mala. Namuu waan adda addaa himata. Zaman ergamaa Rabbii san keessatti alayhi salaatu wassalaam warri isaa wajjiin jiraatan isa arkan jechoowwan isaa dhagahaniis hedduu jira. Garuu akkasuma wajjiinu itti kafranii isaan lolanii isa ajjeesuudhaaf waa hedduu qopheessan. زمن خيني خيساس نملك سيدو توجر سلاين زمن القمر ربي سنة عليه الصلاة والسلام جراد دي جاني ساركي يسرقه جينا من خجيرو هدو توجر قرو ونين بيني سلا زمن سنجراتي نما يستي أمن الراهي تهمو مو والرئيسة كفري إسال لولو تها تنبيخ سابخنا بجج ميرو قمت أما أتيس يعبليس مسلماتيس يعبليتي مسلمة وهند وريقما خفلتي إرقما ربي عليه الصلاة والسلام سمجو لاف قبيلة
yoo deebisaan ta'e taate akkiin siin jedhu duuba maali garaagarummaan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam qaamaan si bira jiraachuudhaa fi sunnaan ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam si bira jiraachuun maali garaagarummaan? Akkuma odoo ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam dhufee nu jidduutti argame wantoota haraamuu irraa fagaannee waan silaa inni jaalatu qofatti dhihaannee akka inni nurraa gammaduuf tattaaffii goonu san maaliif duuba ammaan tana sunnaa isaa sanitti dalaynee waan inni jaalatu san dalaynee waan inni irraa fagaatu waan inni irraa nu dhoorke irraa fagaadhaa nuun jee maaliif ittiin dalayne? Hadiisa keessatti ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam akkanuma addeessetti namni yeroo isaa jiru sunnaa isaatti dalagee fi eega inni duniyaa tana gubbaa deeme namni sunnaa isaatti dalagee akkaniif sawaaba keessatti tokko hin taane ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam nu addeesse. Warra eega inni duniyaa tana gubbaa deeme sunnaa isaatti dalagee karaa isaa qabatu yeroo 7 du'aa godheef garuu warra zamana isaa san jiru ijaan isaa arkee jechoowwan isaa dhagee yeroo tokko qofa du'aa godheef kun maal nu garsiisa? Eega inni duniyaa tana gubbaa deeme sunnaa ergamaa rabbiitti alayhi salaatu wassalaam dalaguun waan laaftuudhaa miti waan salphaadhaa miti. Ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam qaamaan nu keessallee jiraachuu baatan nu jidduu jiraachuu baatan sunnaan isaanii sunnaan ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam guutuudha nu jidduudha jirti. Kanaafuu yaa obboleeyyan muslimaa akkuma silaa ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam ijaan arkuu feenu sanitti sunnaa isaa tanatti haa dalaynu, sunnaa isaa tana haa qabannu, waan inni itti nu ajaje haa dalaynu, waan inni irraa nu dhoorke irraa fagaadhaa nuun je'e irraa haa fagaannu. Yooniif akkanatti deemnee akkanatti dalaynee jenne inshaa Allah yoo rabbiin jedhe guyyaa qiyaamaadhaa naanni gasaa sanirraa harka ergamaa rabbii irraa alayhi salaatu wassalaam dhugaatii isii booda dheebuun hin jirre dhuguudhaaf ni kajeella duuba. Yoo immoo sunnaa isaatti hin dalayne faallaan sunnaa isaa kadeemnu yoo taane guyyaa aakhiraatiis naanni gasan irratti isa arkuun hedduu rakkoodha. Kanaafuu hanga dandeenyetti sunnaa ergamaa rabbii haa qabannu, waan inni irraa nu dhoorke irraa haa fagaannu, haa firraa lagannu, haa firraa lakkisuun isiniin jaa. Anaa fi isinis warra waan gorsa bareedaa dhagahee itti fayyadamu itti dalagu rabbiin nu haa godhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.